Oduu gaddaa qabsaa gameessaa fi hayyuu duree Oromoo kan ta'anii obbo Baqqalaa Garbaa guyyaa kaleessaa ilma isaanii isa xiqqaa dhabanii jiru. Ilmi isaanii inni xiqqaan kun maqaan isaa Naawol Baqqalaa Garbaa jedhama. Guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa kanarraa boqotee jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhala ofii osoo bakka guddaatti abdatanii bakka guddaa naageessi jedhanii osoo abdiirraa qabanii gaafa xobbeetti cittuu gaddi akkasii ulfaataadha. Rabbiin waan akkasii hundumaa hunda keenya nu haa baraaru. Egaa du'aan hafanii kanaafi obbo Baqqalaa Garbaa maatiiwwansaa akkasumas immoo qabsaa'ota obbo Baqqalaa Garbaa wajjin qabsaa'aa turan hundumaaf iyyuu jajjabina isiniif haa kennu isiniin jenna. Baay'ee nama gaddisiisa. Du'a ooluuf osoo hin taane nama bakka guddaatti abdattu dhala kee bakka kana naagaa jettee gaafa abdii guddaa osoo irraa qabdu si jalaa xobbeetti deebi'u hedduu nama gaddisiisa. Gaddi kana caalee hin jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa isiniif illee maatiiwwan keessaniif illee Rabbiin jajjabina haa kennu. Oromoo qabsaa turtanii Oromoodhaaf lubbuu keessan dabarsitanii kennaa turtanii jajjabina isiniif haa kennu.